Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Abbaa Musliim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota bareedaa tokkoon isiniif qabadee dhufee barnoonni keenya kanarraa bilbilli keenya yoo namarratti hidhamee jiraate akkamitti beeynaa fi akkamitti bilbilli keenya yoo namarratti hidhamee jiraate yoo akkamitti ofirraa hiiknaa fi yeroo takka bilbilli keessan chaarjii hin qabne yeroo namoonni dawwilanii na dhaban jettee yaaddoyte akkamitti bilbila keessanillee bilbila namoota chaarjii qabu irratti akkamitti hidhattee yeroo bilbilan namoonni bilbila saahiba keetiitiin akkamitti akkasii harkachuu danda'an gootaa fi akkasumatti yeroo biizii yeroo silkii kaasuu hin barbaanne takka ammoo akkasirratti bilbilamtu hin barbaanne ifiifitti fayyadamtaa namoonni immoo bilbilanii si harkachuu hin danda'anii jechuudha akkamitti akkasillee godhataa kan waliin ilaallu ta'a. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan sabskraayibii laayikii sheerii godhuudhaan hanga dhuma barnootaan na waliin tura kallattumaan karaa barnoota. Bilbila keessan keessa iddoo bilbilaa irra ni tuqattan jechuudha. Gizee kanatti bilbila keessan keessa seentanii booda maal gootan urjii gootan jechuudha. Urjii tara lama gootan eegas booda 20 takka ammallee urjii gootan jechuudha. Lakkoofsa matee tokkotti guuttanii jechuudha. Kuni amma maaliif isin fayyada yeroo firii barbaadan atitti fayyadamta bilbila kee namoonni biraa ammoo sirratti bilbilanii si harkachuu hin danda'anii jechuudha. Kunooti ni bilbiltan jechuudha. Lakkoofsa maagartan tokkotti guuttan jechuudha. Kunooti amma bilbilli kiyya hidhamee jira jechuudha. Bilbilli kiyya hidhamee jira jechuudha. Bilbila keessan akkana goonaan isinitti fayyadamuu dandeessan ammoo nam tokkolleen bilbilee isin harkachuu hin danda'u jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo kan waliin ilaallu akkamitti bilbilli keessan yoo namarra hidhamee jiraate beeytanii fi akkamitti yeroo takka bilbilli keessan chaarjii isin duraa fixee takka ammoo bilbila keessan san namoonni dawwilanii na dhaban jettee yaaddoyte bilbila saahiba keetii kan chaarjii qabu irratti illee akkamitti akka hidhachuu dandeessanillee waliin ilaallaa jechuudha. Yoo bilbilli keessan namarratti hidhamellee akkaataa itti ofirraa eegtanis kan waliin ilaallu ta'a. Urjii gootanii tuma 20 takka urjii gootanii duwwaa 9 jettanii bilbila nama irratti hidhachuu barbaadanii san itti guuttanii jechuudha. Eega bilbila osoo takkallee hin dogongorin itti guuttanii booda sulluma tuqxanii bilbiltanii jechuudha. Bilbila nama san irratti hidhattanii jirtan jechuudha. Bilbila nama san irratti bilbila keessan hidhattanii jirtanii jechuudha. Bilbilli keessan yoo namarratti hidhamee jiraate immoo akkaataa itti ofirraa eegtanillee waliin haa ilaallu. Iddoo bilbilaa keessa seentaniituma sulluma tar lamanii gootan jechuudha. Duwwaa eegas booda quxurii lamatti daatan jechuudha. Sulluma gootanii bilbiltanii jechuudha. Eegas booda ni bilbiltanii jechuudha. Gizee bilbiltan booda kunooti success nu jee jira jechuudha. Amma successful nu jee jira jechuudha. Bilbilli keenya duraan namarratti hidhamees hiikkatee jira jechuudha. Amma kan reefuun tana firraa hidhe ani firraa hidhe sanillee narraa hiikkatee jira jechuudha. Kan ani reefuun tana hidhe nama biraa sin dhaqu na biraa sin dhufu jechuudha. Maaliif lakkoomsumaan harkeen tuqute waan ta'eef nama biraa sin dhaqu na biraa sin dhufu narraa hidhamee jira jechuudha. Amma narraa hiikkatee jira jechuudha. Yoo bilbila namaarratti bilbila keessan yeroo bilbilli keessan takka chaarjii fixee ta'a hidhachuu barbaadan ammoo urjii gootanii tuma 20 takka urjii gootanii lakkoomsa nama irratti hidhachuu barbaadanii sanitti guutanii bilbiltanii jechuudha. Eegas booda nama san irratti isin hidhamee jira jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa kana fakkaataa akka waan guddaa irraa barattan abdii guddaan qaba. Akkasumatti waan isin dhibellee koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo kanallee nama hedduu bira akka ga'uuf sheer naa godhaan isin hin jaa. Barnoota kanallee laayikii godhuu hin dagatinaa. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura turtii gaarii.